walti dhufne baga walii galle baga walti dhufne baga walii galle baga walti dhufne hangam madeera jiru ajaa'ibaan guutameera deemsa gabaaba amtakkuma yaanne yaada gugguddaan gooftaan nasaange onne baay'inaan jennaan yaada dhidhiqqaa keessa gaara guguddaa gubbaa tolba ijjiisa oobjuuki guddaa kanaaf duruma deema gaara guguddaa gubbaa tolba ijjiisa. Waldaa Amantoota Humnaa Da'aa Ka'uu sadarkaa addunyaa. Nagaa Waaqayyoo iddoo isin jirtanitti isiniif baay'atu Hordooftoota Divine TV. Akkuma isin na biratti argitan nama Waaqayyoo Pastor Waktola Chala wajjiniin yeroo isinii wajjiniin qabaannu ta'a. Isiniifis yeroo eebbifamaan isiniif hawwaa nu hordofaa. Egaan Pastor waa'ee waldaa humna du'aa ka'uu gaafa dubbannu wanta ijaarsa tokko dudduuba namni cimaan tokko akka jiru beekamaadha. Yeroo ulfaataadhaaf haalli wangeelaa nama rakkisu keessa biyyoota garaagaraa deemtanii iddoo wangeelli hin geenye hedduu geessanii tajaajila akka turtan nan beeka. Har'a garuu baay'ee isin baruu waan hin barbaaduufi Pastor Waktolaan kun eenyu jedhanii namni nu gaafatu yoo jiraate ofii keessan yoo daawwattoota keenya beeksistan affeerraa kana isiniif godha. Baay'ee bareedaadha. Egaan Hordooftoota Divine TV waggaa tokkoof ji'a lamman sadan tokkoof walii wajjin TV mo'aa irratti Divine TVdhaan sagantaa dabarsaa turuun keenya yaadatama. Akkasuma sagantaa kanatti akka baay'een keessan eebbifamtan abdii guddaan qabaa. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha. Egaan Pastor Waktolaan egaa akkuma isin argitanii anaadha jechuudha. Ani kan inni itti dhaladhee naannoo eessaa dhufe wanta jedhuufi naannoo Wallagga dhihaa godina Dambilolloo aanaa Laaloo Qilee itti dhaladhee achitti erga dhaladhee booda kutaa mana barumsaallee naannoo sanatti baradhee kutaa tokkoof kutaa lama kutaa sadii mana barumsaa Billee Kellaa jedhamutti baradhee godinuma Qellem Wallaggaatti jechuudha. Kutaa sadii kana kaasimmoo namba jechuudha. Maatiin koo abbaan koo xiqqoo wangeela kana duraan lallabaa turan duraan waldaa dhaabaa turanii indegana baaki ta'anii tajaajila kan akkan tajaajiluun barbaadan. Na by the way nuti maatii nama 8dha ani 7ffaadha jechuudha. Maatiin keenya guutummaan tajaajiltoota kan nama dhibu. Kurundum turaaje fakan sidu Waaqayyo fagalatu kutaa 4-5 fi jaammoo ayratti baradhee 7-8 gullusootti baradhee deebiseeni 9-10 immoo gara Laaloo Qileetti baradhee jechuudha. Mana barumsaa narsiingii kolleejjiitti baaliin baradhee jechuudha. Waaqayyo fagalatu ergan isa xumuree booda achumaan ammas darbee
as Adama University illee galee civil engineering waggaa afur baradhee jechuudha. Mana barumsaa wangeelaa jechuudha. Mana barumsaa wangeelaa Emmaus Bible College jedhamurraa diploomaa fi digirii eebbifame. Mana barumsaa Victory Bible College jedhamurraa akkasuma diploomaa fi digirii eebbifame. Mastership immoo Ingilizirratti jechuudha. Leadership managementidhaan Ingilizirraa mastership eebbifame jechuudha. Master Waktolaan kana fakkaata. Waaqayyo eebbifamu. Egaan daawwattoota keenya hojii Waaqayyoo hojjechuun barachuu nama hin daangessu. Hojii biraallee hojjechuun nama hin daangessu. Hojii Waaqayyoo hojjetaa namoonni hojii keessan hojjetaa jiraatan jiraachuu dandeessu. Gaaffiin Paaster Waktolaaf gaafadhu nursingii erga eebbifamtanii ittiin hojjettanii beektu? Hawwiin koo guddaan maal ture? Dokterii ta'uu ture. Yeroo sana kanaaf baay'ee dokterii ta'uun barbaada. Mana barumsaatti illee diraamaa yeroo hojjedhu dokterii ta'ee hojjedha akkasii garrama. Artistis ta'uu barbaadanii jechuudha. Innaa Waaqayyo immoo maal naan jedha yeroo na qabdee dhaabaradhu kana ati dokterii doktorotaa ta'e. Ameen. Naan galle kun. Naa Waaqayyo fagalatutti hin hojjenne isaanii. Innaa fiildii biraadhaa hin hojjedhe garuu. Fiildii biraa hojjedheera. Mana barsiisaa mana barumsaa galee barsiisaa ta'e akkasumas mana Finfinnee kanatti jechuudha. Mana kompiitaraas barsiiseera jechuudha. Kompiitara kanatti qolan danda'a. Barsiiseera. Barnoota keessan yeroo jalqabdan sadarkaa kolleejjii gaafa seentan yeroos tajaajila jalqabdaniittu. Eeyituman tajaajiluudha. Nan tajaajila konfiraansii kana ba'ee nan tajaajila hojii Waaqayyoo nan hojjedha. Konfiraansii garaagaraa nan deema. Yeroo baay'ee kan si garramu hundaa'uun barumsarra otoo hin taane tajaajilatti hin dabarsa yeroo koo. Haa ta'u iyyuu malee garuu immoo barachuu akkan qabu sammuu koo waa'ee namansiiseef nan baradha jechuudha. Garuu barumsa amma barbaade yoon baradhe iyyuu Waaqayyo ati hojii koo hojjetta naan jedhee yeroon kutaa 3 baradhuudha. Yeroon mana warra keenyaati mana abbaa kootii bahu Waaqayyo maal naan jedhaa dabtarii faarfannaa duwwaan fudhadhee bahe. Ati kan kooti anaaf jalqabni keessa xumurri keessa jedhee Waaqayyoon natti hime. Akkasumallee tuma kadhannu ijoollee namaa furtaanee kadhannaa mishigii gallee utuma kadhataa jirru kutaa 5 baradhaa. Mishigii gallee kadhanna turre kutaa 5ffaadha yeroo iraftiidha jechuudha. Mishigii sana galleetu kadhannu halkan almost nan du'an ture. Kadhata golaa jechuudha. Tuman isa booda ofii koo nan wallaalanii gaafan ofii koo wallaalu eessa akkan naqeen beeku. Ergan du'ee booda ijoollonni du'eedhanii boo'u. Ana garuu ergamaa nama lamatu na fudhatee gara ol ba'ee Yesus biratti nageessanii Yesus maal akka ture. Ani waraanamuu Yesus harkasaa waraanamuu Yesus cinaachasaa ani Yesuusidha naan jedhee ofii isaanitti agarsiisee jireenyi bara baraa maal akka fakkaatu si'ool maal akka fakkaatu firdiin xumuratti illee akkam akka ta'e erga natti himee booda yaa'u seenaan isaa bal'aa dhagaa inni kuni gara sa'aatii 4 ergan ture booda manoota babbareedoo babbanee natti agarsiisee asin tura jennaan wangeela adii tokko fuudhee Yesus maal naan jedhee biyya lafaarra deemtee afaan garaagaraatiin sagalee misraachoo an du'uu koof du'aa ka'uu koo labsita jedhee sagalee kana wangeela adii fuudhee natti kennee ituun lakkin deemu jedhee boo'u ganna deebisanii kan si garramu. Gaafan ka'u garuu nan aare. Maaliif iddoo bareedaa sanaa dhufuun barbaanneen ture. Ijoollonni garuu hin gammadan. Haaleluyyaa. Waaqayyoo fagalatu. Isa booda afaan garaagaraatiin wangeela kan du'uu koof du'aa ka'uu koo labsita naan jedhee natti kan si garramu. Innaa harkisaa waraanamuusaa cinaachisaa kun isiniif jedhee yeroo natti dubbatu sagalee misraachoo kana mudhattee biyya lafaatti dhalootatti himta jedhee gooftaa Yesus wangeela fuudhee natti kenne. Wangeela kana sarkaan fudhadhe jechuudha. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Ameen. Amma waan tokko kaastan waan lama gidduun seene. Isin yeroo kadhata sana keessaa hin jirtan of hin beektanii. Warri kaan hin du'edhanii boo'u. Ergamootaan eegamtanii baatanii ol baataniitu iddoo galuun isaa namatti hin tolle argitan.
iddoon sun ammas nu eega. Ameen. Haleluuyaa. Yeroo sanatti maaltu ture namooti maal ta'an? Wantichi bal'aadha siin jedheera. Yaa erga ati kaaftee asitti ergamoota nama lamatu na fuudhee deeme. Karra wayii jira, karra sana bananii erga ol gashanii booda akkuma nama mana wayii gibbii wayii galuutti ol gashanii gibbii baay'ee bareedaadha. Kifiliin jijjiira, kutaa qaqqaba. Kutaa kana keessa immoo wanta akka daabboo wayii jira, daabboo wayii kan fakkaatu. Wanti bareedaan jira, lafti isaa baay'ee sitti tola. Bishaan asumatti dhugdaa, daabboon asuma jira, asumatti teessa akkumatti nyaata. Haleluuyaa. Kana biratti darbee ammas wanti hin arge maal seete teessoo bareedaa wayii jira. Teessoo bareedaa kana naanna'anii immoo namoota wayyaa adii uffatan ilaaltee fixuu kan hin dandeenye jira. Haleluuyaa. Isaan kun hin sagadu. Itti makamee sagadan nan na dhawwe kan sidu. Itti makamee sagaduu barbaadennaan na dhawwe inni na fuudhee deemaa irra. Na dhawwe isa booda qoyati ganaadhaan aan jedhu. Ati ganaadhaan aan jedhu. Isaan nan laalaa kufanii sagaduu gadi jedhanii ol jedhanii sagadu. Yeroo sana nan boo'ee sadiroonni sanirraa na dhawwe. Nan boo'ee isa booda Iyesuus kan jedhamu isa kana naan jedheennaan Iyesuus kuni warqee uffate. Warqee caalaatti kan calaqqisu wayii kanatti uffatee jira. Haleluuyaa. Ameen. Orra sakiyaatoo yaamayyaatiya. Ameen. Thank you Jesus. Uffatee ani Yesuusidha. Jedhee harka isaanitti agarsiisee cinaacha isaanitti agarsiisee isa booda galmeetu banama. Galmee gurguddaa lamatu banama. Galmee gurguddaa lamaan kana banameetu akkas godheeti Yesuus as kaa'e. Firdiin akka itti kennama naan jedhe. Warri jal'oonni asirraa waamamu, warri qajeelonni immoo asirraa waamamu naan jedhe. Warri natti amanan asirraa waamu, warri natti namanne immoo asirraa waamu naan jedhe. Fakkeenya maqaa namootaa waamee natti agarsiisa ture. Maqaa namootaa waamee ifin haadhaaf ilmoo yookaan haadhaaf mucaa girgir qabeetu ituu mucaan ilmooni jireenya macaafa isa jireenyaa kanarra jirti, galmeessa guddaa kanarra jirti, haati immoo isa kanarra jirti. Lamman isaanii waameetu isheeti mucaadhaani akkas gori jennaan ergamoonni wayii adii uffatana cabaa fudhatanii deeman. Ishee haadha immoo asachi gori jennaan warri wayyaa gurraacha uffatan fudhatanii deeman. Mucaan akka jette haadha koonarraa addan baasin jennaan hin ta'u jedhe. Isheen akkas gorteetu haatachi dabarte. Maaliif jedhee gaafannaan hundumtuu waan godhetti akka itti gaafataman. Haleluuyaa. Kanaafi firdiin kana fakkaata jedhee waan baay'eetu jira. Namoonni hatan waan hatan, namoonni saaman waan saaman akka nama kuntaala baatutti baatanii warri harree hatan harree baatanii warri sangaa baatan sangaa baataniitu dhufu. Waa inni warri kunoo innaan isa isaan dur biyya lafaatti hojjetaa turanidha. Kanaan itti faradama naan jedhan. Haleluuyaa. Na firdiin kana fakkaata jedhee gooftaa Yesuus natti agarsiisaa ture. Kana malee wantooti baay'een jiru gaa yeroo keenyaaf jecha malee jechuudha. Haleluuyaa. Waaw. Achi odoon deebuu baadhe natti tola. Garuu ammas na eega. Ameen. Haleluuyaa. Baay'ee nama ajaa'iba. Ameen. Orra sakiyaan bayyaa ta'u. Waaqayyo nuni waaqessinu waaqa akkasii. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Siluma yaadaan akkasin hojjetaa taatan Yaa. yeroo mucummaa sana yaadaan isin qabee jechuudha. Kan si dhibu yeroo mucummaa sanatti yeroo noolaa eegu ani mul'ata ta'uun isaa naan galle. Hoolaan eega kittaa uffadhe. Kittaa beektaa yoo ta'e Nan beeka. kittaan kun asumaa gad uffattaa qomxaan qabu paantiin qabu surree qabu asumaa gad uffatta bukkeedhaan bakka kaadha si oolina akka jiinsii bara si'anaa kana sagalee qaba yeroo deemu isa uffadhee noolaa eega. Yeroo kana hoolaan tokko nyaatamti naan jedha sagaleen tokko. Hoolatti dhuguma qeerransi nyaata yookaan yeeyyiin nyaata. Har'a abbaan kee siree banaan jedha. Dhuguma galee reebamu. Innaan akkas waan akkasii ta'ee jira maa inni jedhu obboleettii koo gaafannaan kun mul'ata jettee naa kadhattee
waaqayyoo fagalatu mul'ate sun guddataa deemee har'a kun addunyaadhaaf furmaata ta'a. Amiin. Yeroo Finfinnee dhuftanii waldaa humna du'aa ka'uu hin hundeessine akka dhuftanii waldoota kan biraa wajjin tajaajilaa turtan. Waldoota kan biraa wajjin tajaajilaa. Yeroon Finfinnee dhufee yaa'u asuma ol yeroon dhufee naqamtee irran ture. Naqamtee baay'ee jaalladheen ture. Naqamteedhaa bahuun barbaadne waaqumatu bakka deemtu malee naan dhufe. Erga dhufee Finfinnee galee Finfinnee keessa si'a 7 olan ba'e. Magaalaa biraa jiraachudha. Garuu biyyoota alaallee yeroon itti deemee jira. Achillee taa'uu barbaadeen ture waaqayyo lakki jedhee na deebisee tajaajilaaf yeroo deemetti jechuudha. Baay'ee namatti tola. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Waldaa kanan ture waldoota biraan ture. Waldaa Mulwangeel irra tajaajilaan ture. Assaaris irraa jechuudha. Akkasuma gootaraa Mulwangeel irraas tajaajilaan ture. Waldaa Filaadelfiyaa jedhamu tokko dhaabnee isarraas tajaajilaan ture naannoo Masaaris akkasuma naannoo Qaalleettiitti jechuudha. Deebisillee gara Hawaasaa kanallee deemnee Dabuub kana keessallee baay'een tajaajilaa ture. Erguma na dhufee naannoo Jimmaarraa namoonni naannoo Aggaaroo jiran na beeku. Aggaarootti gara 7 wayii hidhamee ture. Naannoo Limmoo jedhamutti wangeela lallabnee jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Wangeeluma waan lallabnee hidhamnee turre. Hiriyaan koo tokko jira. Ammallee naannoo Buraayyuudha jira maqaa isaa hodhuudhaa baadhee. Jimmaadhaa kaanii hanga Naqamteetti miillaan deemneetu wangeela lallabna. Jimmaadhaa hanga Naqamteetti as Finfinneedhaa kaanii Jimmaa deemnee achi keessaa wangeela lallabaa namootatti dhugaa ba'aa waldaa dhaabaa bara sana gara waldaa ja'a dhaabne mandara safara sanarraa waldaan nu dhaabne waldaa Mulwangeelitti kan dabalame jira waldaa Qaaleewwatitti illee kan dabalame jira maqaan waaqayyoo eebbifamu. Deebisee akkas gara Baalee kanarras Baalee Gindhiir yeroon deeme tokkotti Gindhiir darbee Raayituu waan jedhamtu wayii jira magaalaa jedhamtu wayii jira gara Sumaalee kanarra achirrallee wangeela deemnee tajaajilleerraa achittillee hidhamneerraa waraanaa wajjinillee yeroo sanatti turree bakka baay'ee namoota gara gooftaatti finnee waaqayyo eebbifamu. Dabuub kana keessaa akkas gara Arbaa Mincii gara Yirgaalem jedhamurra Yirgaalem caffee wanta jedhamu jira gara Duraamee jedhamurra deemnee waldoota baay'ee dhaabaa turre waldootuma Filaadelfiyaa jedhamu kana wajjin jechuudha. Maqaan waaqayyo eebbifamu. Ergi isaanirraa ergi ofii keessanii hundeessuu yaaltan waldaa humna du'aa ka'uu ergi hundeessuu yaaltanii mee waldaa humna du'aa ka'uu kan akkamitti moggaastan? Egaan akkuma dura beeksisti mee Yesuus hirkaan fuudhe wangeela kana irra deebi'ee waldaa kana kan dhaabu bara 1991 natti hime waaqayyo. Bara 1991 natti hime bara 1991 kana ergaa kana fudhadhee yoom eessatti attamitti wanta jedhutu jira mul'ata keessatti. Mul'ata waaqayyo namaaf kenna. Mul'ata waaqayyo sii kenne kana yoom eessatti akkamitti waan jedhamu beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo Yoosefiif mul'ata kenne. Akkuma kana waaqayyo naaf illee mul'ata naaf kenne. Yeroo waaqayyo mul'ata kana kennuttanii baay'ee iddoo gurguddaatti dheetan yookaan immoo magaalota adda addaa yookaan namoota gurguddaa wajjin jedheetanii yaadee ture. Waaqayyo garuu naannoo Boolee kana jiraadhan ture yeroo sana. Boolee Madaaliyaa jechuudha. Boolee Mikaa'eliin jiraadhan ture. Achitti akka naqee safara sanatti eegatu safara isaallee iddoo isaallee kan si garramu waaqayyootu gaayidi na godhe 2005 irratti. Erga bara 1991 tuman kadhadhuuni 2005 irratti specific iddoo isaa waaqayyo natti kan si isa booda dhadhee kutaa sagalee waaqayyoodhaan naaf kennee du'aa ka'uusaa kan akka labsuun ergamoota boqonnaa 4 lakkoofsa 31 32 33 yoo hattee dubbiftee ergamoonni sedha. Haleluuyaa. Warra garaa tokko warra yaada tokko turan qabeenyi kan walii isaaniillee kan isaaniin turre kan dhuunfaa isaaniin turre kan walii isaanii ture jedheetu ergamoonni kun humna du'aa ka'uu gooftaa Yesuus labsaa turanii ayyaana guddaas immoo qabu turanii. Kutaa kanatu naaf kennan kutaa kanarra dhaabannee sagalee waaqayyoo waldaa kana nama tokko qabadhee tan jalqabne waldaa koo duraan turerraa seerumaan naa kadhatanii na shanyaan waaqayyo isaan eebbisu itti meen jechuudha. Innaa
kanarraa kan ka'e dhaqee achitti gaafanne jalqabu kifilii tokko kireeffanne kun biri 400 kireeffanne kan sigarramu biri 400 kireeffanne biri 50 qabdii kenne 50 qaba 50 sanan qabdii kenne sadiif 50 moo yeroo biraan isinii kenna jedheeni yaa'u sittimeen ture akkaataa kanatti waaqayyo nu gargaaree achitti namni tokko suni yeroo inni taa'u annan lallabu yeroo inni sagantaa geggeessu moo taa'e namiin jedha haleluuyaa maaliifi mul'anni yoomuu kan sigarramu mul'ata gara mul'ataatti yeroo si deebisu burqaa mul'ataa waaqayyoon mul'ata kennu kun tokko mul'ata moo nama tokkoof kenna waaqayyo haleluuyaa mul'ata waaqayyo sii kennu kan ammoo waaqayyo gaafa mul'ata kana sii kennu nama abdatee sitti kenna miti waaqayyo ofii isaa amane kan natti tolunna kanaaf waaqayyo na gargaaree sagalee waaqayyo kana wangeela achitti babal'isuudhaaf eegalleechuudha achitti kan sigarramu achi duwwaatti miti naannoo boolee kanatti ture kan yaade ture garuu waaqayyo specific achitti waan naan jedhee dhaannee achitti jalqabe jechuudha achitti jalqabuun keenya safarri sun safaratti namni walajjeesu safaratti nifaas silkiin kuni poolis xaabiyaan isaa jechuudha guyyaatti namni du'a kan sitti hiriyoonni koo mallaan jedhan duufatti tirate jalqabdee naan jedhan ani garuu du'ambisuun naqe haleluuyaa duufdhatte achitti jalqabdaa poolisiin hordoftu poolis pirogiraamiin hordoftu duufdhatte achitti jalqabdaa lakki duuf miti jireenyaaf hin naqeen jedhee maqaan waaqayyo eebbifamu amma namni hundumtuu maqaa waaqayyo eebbifamu jalloonni baay'een gara sagalee waaqayyootti dhufuudhaan warri hamaa hojjetaa turan gara sagalee waaqayyootti dhufuudhaan baay'een isaanii jechuudha amma safarichi gara nagaatti qaxanaa nagaa yookaan mandara nagaa jedhamee waamamaa jira. Biyyoota garaagaraa biyyoota alaas biyyoota keessaas biyyuma alaa wajjin hin deemne irraa kana biyya keessa iddoo tokko waliin deemne tajaajila keessan wajjin tajaajilamee waldaa keessanis nan beekata al tokko yeroo tajaajiltanii gaafa namootaaf kadhattanii miiraan keessan hin jijjiiramu amma sadarkaa boo'uutti jechuudha mee maaliif gaaffii baay'ee bareedaa kana namoota baay'een na gaggaafatu namni tokko gaafanni bakka rakkina addaa keessa galu yookaan immoo rakkina namni keessa jiru sana waaqayyo gaafan ifa naa godhu iddoo nama sanaaf buuseen boo'a iddoo nama sanaaf buusee fakkeenyaaf namoota tokko argitee ta'u ta'e yaa'u waldaa keenyatti guyyaa tokko dubartii tokko mucaatu du'e hinuma du'e du'aadhuma kana baatte isheen isin boorsi maal ta'e reen gaafadhe tuma lallabaa jiru mucaan harkatti du'ee jira du'aan baadheeraa itti anis ba'uutti hin qabu waldaama keessatti waaqayyoon nan kadhadhe kan nama rifu immediately mucaan sun hin qabu Yesuus nagaan siifa ta'u Yes! Hallelujah. Na jiruun rakkoo namootaa kana rakkoon ummati keenya keessa jiru ummati keenya baay'een isaa wayyaa uffata malee keessi isaa madaa kana namni hin beeku bal'ina na gaafa rakkoon nama rakkina nama sanaa waaqayyo tokkoffaa natti lammata mootuma koofoonii kanaan rakkoon nama sanaa gaafa argu humnaan ittiin achi keessaa isa baasuun qabu garuu
bakka booyeefiin waaqayyoon kana kan hin danda'u. Iddoon humna koon danda'etti immoo fakkeenyaaf waaqayyo rakkina namaa tokko mul'ataan gaafa inni natti guyyaa lama halkan lama jechuudha. Halkan lama midhaan waan nyaattu dhabdee agaboo kan butte ammas keessa kan jirtu. Ijoolleen kun halkan lama agabuu isaanii fulanii hooqqisaniiru. Marrimaa isaanii guduunfameera. Iddoo wayyaa qabutti wayyaa ofirraa baasee yeroo kennine jirra. Iddootti saantima qabutti immoo saantima koo yeroo itti kennee jira. Maqaan waaqayyoo eebbisa. Ilaala. Aladaa beektaa. Nagaan siifata. Maqaa Yesuusii. Mana yaalaatteetta? Harkichaan na qabee meeshaa kanaa. Geetaa Yesuus. Lafeen kun iddootti adeemu. Maqaa Yesuusiin. Nagaan siifata. Maqaa Yesuusiin. Sochoosa marga kee. Qasee sochoosa. Mbooyi. Ishii. Amma na siin socho'u? Si socho'a? Akee. Okay. Nagaan siifata. Maqaa Yesuusiin. Jesus name. Amen. Ishi. Begeetaa sun. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nagaan siifata. Yesuus miila kanaaf nagaan haa ta'u. Sammuu kanaaf nagaan haa ta'u. Dhiiga Yesuusiin. Miilli caamana haa jabaatu. Maqaa Yesuusiin ol kaasa. Jiraata Yesuus. Kaatu kamaya. Ishi. Akitti nage. Inaabatu ke. Akatti naabatu. Akatti naabatti. Akatti naabatti malee. Nakabatti aabatti amma. Ishi kot. Fidi kot. Inaabatu naan jenne dura. Ishi fuudhi bee deemsisi. Jesus. Namni si kaa'u kanatti bee. Kami jabeessitu. Jee. Deebii maqaa Yesuusii. Socho'i. Deebii. Abeet Yesuus. Ilma Waaqaa. Asgad. Koi, akkatti dhaabattee beektu? Amma akkatti dhaabattee beektu? Amma dhaabattee keessatti kophaa dhaabatte. Akkatti dhaabattee hin beektu? Ammoo. Hin dhaabatte. Waggaa meeqaaf? Waggaa 8. Waggaa 8 hin qabu. Waggaa 8 dhaabattee beektu ketti? Akkatti waggaa 8 dhaabattee beektu hin qabu? Dhaabattee hin beektu. Waggaa 8 har'a kamti dhaabattee? Ana ammoo ishee dhaabatte. Fudhadhu beeka.